duraan dursee waaqayyo isa iddoo kana na dhaabeeti waaqayyo isa saba fuuldura na dhaabeeti nan galateeffadha isinis waaqayyoon na galateeffadha. Saba waaqayyo gaafa namni dhugaan ba'a jedhu waan salphaa fakkaata. Wanta keessa darbee dhufe garuu waaqayyo isa uumeefi nama sana duukaa ture duwwaatu beeka. Namni nama sana duukaa ture akka foonitti gargaaru duwwaadha. Waan godhamuuf gochuu duwwaadha. Garuu haala rakkina namaa keessatti kan nama gargaaru, kan harka nama qabu, kan nama fayyisu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Ani maqaan koo Magartuu Imaanaan jedhama. Bakki dhalata koo Wallagga Lixaadha. Amma garuu kanan jiraadhu as naannoo Abbaa Gadaati. Ani kanan dhufee dhukkubsadheen dhufe biyya kana. Gaafan dhufuu hospitaalaan deemee gillii gaafan deemee yaalamu gilliitii hospitaalatti rifeerina godhani. Gaafan hospitaala Xuqur Ambassaa deemu hospitaalli Xuqur Ambassaa na ilaalee kaanserii maayitsadiiti naan jedhe. Achi booddee na yaalamuun jalqabe. Gaafa yaalamuu jalqabu abdiin koo hincite. Baay'ee abdiin koo hincite jechaadha. Achi booddee sayyoon gaafa yaalamuu jalqabu abbaan manaa koo na duukaan jiru. Abbaan manaa koo maleedhaa jira. Daa'ima 3 guddisan ture. Harka koo duwwaan obboloota koo biratti jechaadha. Achi booddee gaafuma yaalamuu jalqabu birrii 150 hanga 120 hanga 150 naan jedhan. Achi booddee sa'aatii sanatti ani koo nama birrii 50 hin qabneen ture. Isumayyuu obboloonni koo ishee yaalamtee irraa fayyuu hin dandeessi taanaan rakkina qabu naan jedhanii isa booddee yaalamuu carrariin jalqabee carrarii gaafan jalqabuu gin ani abdiin koo waaqayyo sana uume waan an beekuuf Tahajimuyyuu malee abdiin kutadhuun ture. Waaqayyo na gargaara, waaqayyo na fayyisa. Inni du'aa kaasu arraa ana irratti sin hojjeta jedhee manan ture. Achi booda carrarii kana gaafan fudhadhu namoonni carrarii fudhatanii baay'een isaanii hin dadhabu gaafa carrarii jalqabanii nyaatanii. Garuu carrarii gaafan jalqabu nyaata nyaachuun jalqabee fayyaan koo naa eegamee jechaadha. Isa kanatti nan fayyee gaafa isa kanatti fayyuu deebisee na dhukkubee ammas humnaa ol. Gaafa humnaa ol na dhukkubuu nan deeme dooktarii koo bira gaafan deemu dooktariin koo ati koo maayitsanii keetti fayyitee kanaa gaadhaa naan jedhe. Achi booddee ammas waan an godhu gaafa wallaalu ammas deebiin hospitaala sanaan deebi'e. Ammas bakka waa'ee kanaaf nu biran dhufinii beellamni kee ji'a 3 eeggadhuu kottuutti nagaa keeti naan jedhe dooktarii. እንደገና ዲሴ መሞግሊና እንደመግሊ ጋር እንደሙ ባክቴሪያ ዳርዲያ ገራቻ ቀበ ጀረኒ ቁርቸን ጀልቀብሲሰን አመሲሱ መሰናና ፍሩና ብንጫሉ አቺ ቦድ ጋፈን ሰፊጦምሞ ገራቻና ጀረኒ መርፌ ገራቻ ጉያቲ ብሪድ በሸኒ ወራን መርፌ ከነ ወራን እንደመደ ታው እንደው ኦቶሊ ሰማ ሞተር ባንቶ ኮፍ ከና ያለሙ ነንደደበ በቃ ነኮሊንተ አቺ ቦድ Utuma kadhannoo utuma maal jennu ammas gaafan deebi ammas gilli deemu sidiskaanii na ajajanii sidiskaanii gaafan ka'u kaleen ishee heddii ta'uuf jedha kana booddee yaalamuu hin dandeessu jedhame. Achi booda immoo Xuqur Ambassaa rifeerii na godhanii jechaadha. Xuqur Ambassaa gaafa rifeerii deemu akkuma saattuu kutaa opereeshinii nagashanii kutaa opereeshinii gaafa nageessan dooktaroota nama lamatu ture isaan. Dooktarii nama lama keessaa inni tokko kaleen ishee kun feeldi ta'eera waan ta'eef ba'uu qaba kana booddee wajjin qabu jedheen. Dooktarii ni tokko mucaan kun umurii kanatti kaleen kun ba'uu qabu hin deebi'a. Amantiin kee maali ati laan jedhe sister amantiin kee maali na amantiin kun makana Yesuusidhan jedhen ati waaqayyo nama naddu kaleen kee hin ba'u ati umuriin kee xinnoodha waan ta'eef hin deebi'a naan jedhe. Achi booda dooktarii ni suni an kalee akkasii opereeshiniin godhu yoo ba'e immoo boodee dhiisee ba'e. እንደገና dooktarii ni sun qobaasa dooktarii biraa dabalatee tuubboo naa galche tuubboo sana galchanii halkan tokko guyyaa tokko halkan tokkotti leetirii 10 na keessaa ba'e jechaadha. Leetirii 10 ba'e namni kosin jiru lafa inni itti baatu hin beekamu ture. Leetirii 10 ba'e achi booda leetirii 10 erga ba'e booddee ji'a fide doktariin. Tuubboo kana ji'a sitti irraa ba'uu hin danda'u jedhe. Kireetiin nama fayyaa yoo baay'ee ta'e
tuqaa 90 ta'uu qaba jedhe. Kan ishee garuu tuqaa 21 gale waan ta'eef ajaa'ibachuun ishee dirqama. Inni iyyuu yoo gadi bu'eedha malee dhimee likkii baachuu dandeessi jedheen. Achii booda bakka ani xinnoo ishee Amaarikaa immoo sababa reefu biyyaa dhufuuf badaanaan galu. Isa booda obboloonni koo sobaniiti bakka ji'a 3 duwwaadha ji'a 3 booddee sirraa baan fayyiti jedhee jedhan. Tulen jedhee nan galee mana warra kootti nan galee siisterii koo biratti abbaan manaa koo dhaatii bahee dhufee inni ijoollee mana kiraayee fudhatee ani siisterii koo biratti na jechaadha. Mucaa xiqqaa ammaa kana waggaa tokko reefu waan harman hoosisan ture isarraa 8 cite inni mana kiraayee fudhatee taa'e. Achii booddee bakka ani biddeen nyaadhu biddeen adda nyaadhee ji'a 2 bultii 14 ta'eera waan tokko yeroo koo seenu. Sabooddee bakka ji'a 3 gaafa gawanii narraa baay'ee nan gammada obboleetti koo waamee addeen jedhaani naatiin baamini bakka anis akkuma keessanitti taa'amini boodufa booddeen jedhaan isheen garuu beetti canna qabtiin boosna dudduuba naan jettee gaafa hospitaala deemu dookteriin hin baa'utu hin taane si jijjiirama malee naan jedhee ammas deebisanii naa jijjiiranii sayisa naa jijjiiranii booddee bakka na dhukkubee siisterii kana boleessa abbaa manaa kootee abbaan isaanii obbolaa tolee elantu jira dhuftee kadhannaa akkasiitu jira naan jette. Nan dhufe bakka sabooddee yoon du'es nan du'e yoon jiraadhes nan jiraadhe ijoollee kootu ni jaalladhu du'uu barbaada bakka yoon du'e obboleettii koo diigeen asitti galee jechaadha. As gaarmentiin dhufee asitti galee achi booda ishee singeessaa naan jettee tolee jedheen sabooda isaan deemeen mana isaanitti galan borrufnee si fuuna baajaajii jedhatu ishadheen akka carraa ta'ee silkiin naa ba'uu dide ijoolleef ba'uu dide waan ani dhufuu fedhiin qabaanne itti fakkaate ijoolleen hin isa isaanis sabooda bakka nan taa'e amma bakka tuubboon jalqaba ji'a 3 taa'eyyuu ji'a tokkotti ba'uu jalqabe. Ammas indegana opereeshinii mataanii nagashanii ma opereeshinii godhanii ammas tuubboo qayyaru. Tuubboo sun tokkotti ishee 5,000 qayyaramu. Bakka macarrashaa irratotuma jedhu zuurii 5ffaan ga'e. Zuurii 5ffaa kutaa opereeshinii gaafa nagashanii maskaraan gaafa 2 jechaadha. Ayyaanni waggaa borii isaan jiru borii isaa darbee kutaa opereeshinii nagashanii gaafa kutaa opereeshinii nagashanii isa booddee dookteriin tokko madansajaan alaati. Nanni koo fudhachuu didi. Ammas lammatan alaati. Nanni koo fudhachuu didi. Isa bakka macarrashaa irratti lammaffaa irratti akkasumatti na hojjete. Gaafa hojjetu dookterichi hin beekuuf waan isaa waaqayyoo beeku sattiin na fayyisuus ta'uu danda'a. Isa booddee bakka utuma hojjetu sa'aatii tokkoof wayite nan dadhabe. Nan iyyee bakka hospitaala keessatti nan iyyee gaafa niyyuu akka inni akkama hundumtuu yaa'e dookteriin biraan dhufee maal jedhee situ balleessee dooktericha eekamee sabaasee indagana tuubboo sana deebisee baasee indagana madanzajaa lama naalaate ofiisaa hojjete. Gaafan galu bakka nan dadhabee raayidiin fuudhanii galanii nan dadhabee bakka macarrasaa suma du'aan ta'e bakka. Sabooda bolaan koo sun dhufanii hankanaa boodaan jedhan obbolaa koonis abbaa manaa koonis yoon du'e naa awwaala. Kanarraan kanatti lammata mana hakiimitti akkanan geessineen jedhan. Sabooda akkamitti dhanii ijoolleen obbolaan koo maal jedhanii isan akka sedhee kiraadhe booda isa durji'a ta'uyyuu amma immoo torbanitti gadhiise. Torbanitti gaafa gadhiisu gaa dookterii gaafatan isheen tuubboon gashadhu jette maal wayya dookteriidhaan. Ani immoo tuubboon sun ba'ee daqiiqaa 10 booddee nan beektani. Deebisina dhukkubaa nan shaataa bakka waama tokko zeeroo mantaachaa namni na beeku jiras keessa. Tuubboon sun ba'ee walakkaa isaatii guddittos hospitaala galuun qaba bakka. Isa booddee gaafa dhaqee obboleessi koo kun dookterii biraa gaafatu bakka kaleen kun qoricha kana dandeessee liqeessitee raaftennaan hin fayyidi. Garuu qorichi kun immoo miidhuu danda'a. Sababa isheen humna hin qabne kiiloo ishee humna hin qabne ta'ee kiiloon koo 48 ture. Dhiigni koo gadi bu'aadha. Miidhuu immoo danda'a jedhe. Innis rakkata waan ta'eef yoo duute duutu yoo fayyada fiitu bakka siqaa irra seedhamu qoricha sana laatee jira. Qoricha sana gaafa naa laatamu qoricha sana gaafa liqimsu ija tokko gaafa liqimsu bakka dhiiga na hin baase. Humna koo gaafa baasu taa'ee dadhabee bakka gadi ba'een mana jala taa'ee mucaa sanatti hin dawwale ishee gaafa sinsi diganaa jettee. Kan dawwaleen nageessuu dandeessaa akkasii jedheen. Ishii dhaqi tuubboo sana deeffadhuuti singeessaa naan jette. An du'es nan du'a jiraadhes nan jiraadha. Kanaan ala tuubboo nanuma natti hin deebi'uun jedheen bakka nyaatarras qaxaleen jite. Wayyaanaan hin wayyan jedheen carraatee akka dafinoorraa bakka boorsi geessina naan jedhanii nan dhufe lafa kana. Lafa kana gaafan dhufuu raajiifaa utuma taa'uun tokko fincaaniin qabadhu akka ijoollee wallaaltuu jechaadhaan. Ijoolleen magaafaa daa'imtiriin gubuu laastikii jala haftu. Laastikii sana irratti kan ijoolleen xiccaan cooftu jechaadha. Nama dandoosaa abbaa manaa koo malee namni beeku hin jiru
laastiki kana kame carqin irra dhaabamee narrafa mingaasa ijoollee achi booda nan dhufee yoon fincaan kana dafeen fincaa halkan yoon dhugubas illee ofuma saabbaa jechaan guyyaa garuu fincaa isaatiin qabutti dafee yamma fincaa yoon ta'e na nyaata taa'uu danda'u achi booda dhufee gaafa akkas taa'ee daqiiqaa lama turuu baay'ee na dhukkubee raajii lallaba jalqabaniiru baay'ee gaafa na dhukkubu ishee waameen kuukeen jedhe nagaatti kaman godhaa fincaan tun qabeen jedhe naani shittibeetii gaafanneen naan shittibeetiin jiru fakkaataa as dudduuba jirannaan quffiidha gaafa baane isa booda bakka kottasumatti fincaa'e malee naan isheen gadi beene raayidii dudduuba nama lama ta'anii naa gaarradanii achitti fincaa'een ol deebi'e kaadii baay'ee na dhukkubee gaafa ol deebi'u namni milikitaa fi kaleen kee bitaa kanarra baay'ee si waraana akka kee kaasii jedhan baay'ee kan ammasitti dhaga'amaa rucan naqamaa tonnaan harka koo kaasee nagaafatan isa booddee siin ishii jedhanii taati taa'ee inni madarban hindi naa kadhachuu dhiisuuf laataa jedhee namni isa booda isaanii namoota hundumaaf kadhatanii booddee as bainaan jedhan asin ba'ee gaafa as ba'u maaliifanii si kadhachuu dhiisee sida beektaan namoota warra yeroo isaan kadhatamee fi fayyan hirree fayyisuu waaqayyoo ilaalte akkati hamantuuf jedheeniti amantiin akkati guutamtuuf jedheen malee si kadhachuu dhiisuuf miti naan jedhanii naaf kadhatanii gaafa naaf kadhatanis yeroo sanatti ji'a 8 guutummaa nanna dhiqachuu na haa turu gadi jedhee waan barbaade yoo dhangalee ol qabuu hin danda'u jechaadha kaalsii miila kootti ni dhadhu isa booddee bubbuu fi maal jedhanii ispoortii na hojjechiisanii guyyaa gaafa sanaati san kaase galanni waaqayyoof haa ta'u guyyaa tokko shaatnee baasnee waan nyaadhu nyaata durii nyaanne nan nyaadhee mana koo keessaa ijoollee kootiif nyaata hojjedhee mana barumsaatti ergaa micaa koorraa nan dhiqaa dura tunturii irratti ilaaluun keessa kootti nan bu'a garuu waan nan godhuun qabu micaa haadha koo na baattaa gaafa fayyitu na baattaa jedha micaan koo ijoollee namaa gaafa ilaalu na baattaa mammaa koo naan jedha simbaadha gaafa fayyu jedha namantii maan nan fayyaan garuu yaadamu ture fayyi koo yaadamu ture akka namaattis bakka akka dookterittis dhume jecha simbaadha nan baadhaan simbaadha jedhe amma garuu waaqayyoof galanna ta'u mucaa koof nyaata nan hojjedha nan nasaarraan niqaa ofii koo waan nan barbaachisu nan godhadha waan hundumtuu tooratti naaf deebi'ee kaleessa gaafa ja'a dhaqee ilaalanii gaafa ja'a gaafa naqee ilaalu nagaa keeti naan jedhanii mana kiimiiti nagaa guutu Marku barukutu qofatu dhaga'ama ilma waaqayyoo Yesuus kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'amu. Kanaaf ila qabeenya ishee amma qaba jette ofii ishee kan hin qabne obboloonni firoonni ishee baasanii yaalanii amma dhama'anii yeroo abdiin dhumetti yaaddaniittu qoricha tokko malee baqaskanii tuubboo galchuu otoo namni sun ofii wallaaliin jechuudha. Sana hundumaa keessatti cinqamaaf muddama amma sanaa darbe maayikiroo sekondii keessatti waaqayyoo lafa kanatti isa keessaa buqqisee galataan ishee dhaabeef ilillee guddaatu ta'a Yesuusiif. Achiin booddee bakka akkan fayyee guutummaa guutuutti nan amanee ergan ijoollee qofaan hundumaa godhee ofii godhadhee akka namaatti ba'ee galee na amaneera. Garuu dhaqee dookteriirraa ragaa argadheetti dhugaa ba'uudhaaf jecha nan tutture keessa. Dhufee dhugaa ba'uu dhiise nan tutture. Achi booda guyyaa tokko namtaa gibbii keessa taa'e mana akkas kaalsiin miiccadheen ol ka'e. Gaafa ol ka'u jilbi koo kunuunaa ol na dhukkube. Baay'ee na dhukkube humna koon. Gaafa na dhukkubu mucaa tokko na bira irratti hawwii jedhamti hawwii jilbi koo baay'ee na dhukkubeen jedheen. Maanni laata qorru maanni innisne torban tokko guutuu bakka mana keessa halkan guutuu akka itti deemaa bulee inti sababa dhugaan baaneef ta'uu danda'a hirree fayyisuu waaqayyoon dhossee ta'uu danda'a kanaaf deemee dhugaa ba'uun qabaa jedhee yaadeen gaafa facaasaa torbanarraa lafa kana nan dhufe baay'ee na dhukkuba ture baajaajii kontoraataa nan dhufee qixxa sana nan taa'ee nan karadhe nan galee erga gaafa sanaas fayyaa koon ta'ee dhuga baatiif galmaa ergan galee
fayyaa koon ta'ee ani fayyaa guutuun qaba dhalli koo mana namaa laaluun hin hafe dhalli koo qara laaluun hin hafe inni taane kanan jedhu namoonni akka koo waaqayyo dhibeen guddaaf xiqqaan qabu dhibee irraa fayyitan siniif kadhatame dhugaa dubbii waaqayyo hin dhoksinaa isa sin fayyise waaqayyoon galateeffadhaa dhugaa dubbii waaqayyo dubbadhaan jedha raajiin immoo waaqayyo mana isaanii bara isaanii eebbisuun jedha kan na dhaggeeffataniif waaqayyo